Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mul'atan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televiziyooniidhaan Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 irraa isinii darba guyyaan irraa Kamisa muddee 30 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 21 bara 2014 qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa qabna kan dursu oduudha. Oduu kan isiniif dhiyeessitu immoo Jaallannee Gammadaati gara sitti isin dabarsa. Attamooltan oduun har'aaf qabnu kunoo. Dhimma Tigraay ilaalchisee marii gaggeeffamu kamiyyuu Hiwaat qofaasaa gaggeessuu hin danda'u jechuudhaan paartileen Tigraay keessaa 3 ibsa baasaniin beeksisaniiru. Saalsaay Wayyaanee Tigraay Baayitoonaa akkasumas Wuddib Nixinaa Tigraay ibsa baasan kanaan hawaasni addunyaa wal waraansi karaa nagaan akka xumuramu yaalii taasisaa jiru ni dinqisiifannaa jedhan. Rakkoon jiru karaa nagaa akka furamu haleellaan samiirraa Tigraay irratti gaggeeffamu hawaasni addunyaa akka dhaabsisu gargaarsi dhala namaa danqaa malee akka seenu akkasumas biyyoota walitti bu'iinsa kana keessa harka galfatan ittiin jedhanis gocha kanarraa akka of qusatan jechuudhaan tarkaanfiin qabatamaan akka fudhatamuuf gaafataniiru. Nagaan waariinsa qabu kan argamus paartileen Tigraay keessaa hundaa fi humnootiin Tigraay keessaa marii hirmaachiseen ta'uu hubachiisee jira. Hawaasni addunyaas kana hubachuudhaan deemsa nageenyaa gaggeessuu qabaa jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira. Barreessaa kitaabotaa beekamaa Tasfaayee Gabra'aab sirna awwaalchisaa har'a Waaree irratti magaalaa Asmaraa keessatti gaggeeffamee jira. Maatii, firoottanii fi hiriyoonni isaa akkasumas namoonni isa dinqisiifatan lafa argamanitti bakka Haas jedhamutti awwaalame. Bara 1961 Bishooftuu keessatti kadhalate Tasfaayee Gabra'aab barumsa isaas achumatti itti fufuusaa seenaa isaa irraa baruun danda'amee jira. Yeroo dargaggeessa ture kitaabota isaa barreessee ture 2 ummata waliin akka wal baruuf kan isa gargaare yoo ta'u jireenya isaa keessatti kitaabota 14 caalaa barreessee maxxansiiseera. Tasfaayee Gabra'aab dhukkubsatee Keeniyaa keessatti wal'aansa fayyaa argataatuu jiru umrii isaa 53tti lubbuun isaa darbu Birhaane Barhee Asmaraarraa gabaaseera. Hidhattoonni Sudaan mankuusaa jaarmayaa sagantaa addunyaa seenuudhaan gargaarsa nyaataa meetirik toonii 1,900 Daarfur keessaa saamanii jiru. Hookkarri Daarfur gama dhiyaa keessaa hammaachus aangawoonni roobii kaleessaa ibsanii jiran. Magaalaa guddoo Daarfur Kataat Elfaashaar keessatti kanneen jiraatan akka jedhanitti gaafa kibxataa galgala lafa gargaarsi nyaataa kaa'amee jiru sanatti dhukaasa jabaatu dhaga'amaa ture. Dhukaasa sana booda aangawoonni naannoo halkan sanaaf labsii sochiin ugguru hojiirra oolchan jechuudhaan dhaabbati oduu mootummaa Sudaan sunaan ibsee jira. Dhukaasa walirraa hin cinne dhaga'aa turre jechuun jiraataan naannoo kan ta'e Mohaammed Saalem dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif ibsee jira. Aangawaan sagantaa nyaataa addunyaa akka jedhanitti gargaarsa nyaataa namoota akkaan miidhaman lubbuu oolchuuf jecha kuufamee ture kana hangam akka hatame qorataa jiru. Sudaan keessatti nama 3 keessaa tokko gargaarsa dhala namaa ka barbaadu ta'uu Sudaanitti qindeessaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa dubbataniiru. Bulchaan Daarfur Miini Manaawi saaminsa kana balaaleffachuudhaan kanneen itti gaafatamoo ta'an seera duratti dhiyaatu jechuun tiwutarii irratti barreessaniiru. Kadhiyeenya kana du'aan boqotan Arkiibishoop Desmond Tutuuf kabajaa kennuuf jecha magaalaa Cape Town keessatti sirni bakka bu'oota amantii adda addaa hirmaachise kaleessa gaggeeffamee jira. Sirna galma bulchiisa magaalaa Cape Town keessatti gaggeeffame kanarratti maatiin Desmond Tutu hoogganoonni amantii kiristaanaa Budahaa, Juushotaa fi Musliimotaaf kan aadaa Afrikaa irratti argamaniiru. Kanneen irratti argaman kun irri jireessi isaanii halluu uffata tuuttuu jaallatan uffatanii turan. Uummanni biyyattii warri jalqabaas gogaa uffachuudhaan qabee mataa beeladaa ol kaasanii kabajaa qabaniif ibsaniiru. Sirni walleelee dhiyaates wallee bara 1980 Afrikaa keessatti beekamuu fi qabsoo farra apartaayidii keessatti faaruu uummataa akka ta'etti ilaalamuuf beekamaa turetu dhiyaate. Arkiibishoop Desmond Tutu umrii isaanii 90tti dhuma torban darbeerra boqochuun isaanii ni yaadatama. Saanduqi reeffa isaanii baate kamisa har'a Kaatedraala Seent Joorji kan Cape Town keessa kaa'amee jira. Hanga gaafa sanbata awwaalamuttis achuma turaa jedhameera.
Afrikaa keessatti raabsii tallaaliin farra dhukkuba COVID-19 gadi bu'aa ta'uun weerara vaayirasii marsaa haaraa ka'e kana keessatti yaaddoo uumee jira. Waaltaan ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaa akka jedhutti 227 ta'an du'uun gabaafamee ture. Biyyoota Afrikaa keessaa 20 qofaatu hanga walakkeessa baatii muddee kanaatti uummata isaanii 100 keessaa harka 10 qofa tallaalee jedha tokkummaan mootummootaa. Afrikaan tallaalii argachuu dhabuun danqaasa guddaa ta'u yoo biyyootii dureeyyii biraa argame suuta gamas dhaqqabuun akkasumas yeroo dhaqqabu immoo uummata biraan ga'uuf caasaa ga'aan akka hin jirre ibsameera. Gaafa muddee 22 mootummaan Naayijeeriyaa tallaalii gargaarsaan argame kan AstraZeneca jedhamu miliyoona 1 caalaa yeroo inni itti hojiirra oolu waan darbeef jecha dhabamsiisuusaa aangawoonni beeksisanii turan. Gama kaaniin gamtaan Afrikaa fi waaltaan ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaa tallaaliin sun Afrikaa keessatti akka oomishamuuf dhiibbaa gochuuf yaalaa jiran. Rakkoon biraa immoo biyyoota tallaalii argatan keessatti baqattoota tallaaluuf danqaa gama bulchiinsaa fi kanneen biroo jiraa jedhu dubbi himtuun dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR. Biyyoonni hangi tokko waraqaa eenyummaa gaafatu isa kana immoo baqattoonni hin qaban jedhan. Warri kaan tallaalamuuf kan namoota galmeessan gama kompiitaraa waan ta'eef kanneen carraa kompiitaraan fayyadamuu hin qabneef yoo argatanis akka itti fayyadaman hin beeknetu jira jedhu dubbi himtuun kun. Rakkoo kaan jedhanii kan maqaadhaan immoo tallaalii COVID-19 ittisu kan ilaaleen odeeffannoon sirrii hin taanetu faca'ee jira jedhaniiru. Vaayirasii haaraa argamee ariitiin daddabraa jiru Omikroonii fi inni duraanii Deltaan namoota danuu qabaa akka jiran kan ibse jaarmayaan fayyaa addunyaa kanneen hin tallaalamin jiran biratti dhukkuba hamaa fi lakkoofsi namoota du'anis akka dabalaa jiru akeekkachiise. Daayirektarri jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom akka jedhanitti saayinsiin gara tallaalee argamuutti yeroo nu geesse kanatti addunyaa irratti immoo lakkoofsi namoota COVID-19 dhumanii dabaluutti fufee jedhan. Lakkoofsi kun dabaluuf sababaan weerara kana dhabamsiisuuf walii wajjin hojjechuuf fedhiin siyaasaa hin jiru jedhu. Ilaalcha dhiphoo qabaachuu meeshaalee tajaajila fayyaa adda addaa of biratti kuusanii qabachuun vaayirasii haaraa kabiroon dhufuu isaatiif sababaa ta'ee jedhaniiru. Kun sagalee Ameerikaati. Iraan rookeeta saatalaayitii baatu gargaaramuun meeshaalee qorannoo 3 gara hawaatti erguu ishee dubbi himaan ministirii ittisaa ka biyyattii Ahmed Hossaani kaleessa ibsaniiru. Waliigaltee nukleera Iraan kan bara 2015 tolfame lubbuutti toruuf jecha Iraanii fi United States karaa harka sadaffaa Oostiriyaa keessatti dubbataatu jiranii oduun kun dhaga'ame. Wanni ergame kun hawaa dhaqqabuunsaa garuu hin ibsamne. Biyyoota giddugaleessa bahaa keessatti sagantaa misaa'ilaa guddicha kan qabdu Iraan waggootii darban xiqqoo keessatti saatalaayitii furguggistee hedduun sababaa dhimmootii teeknikaan jala fashalanii jiran. Hoseeniin akka jedhanitti qorannaa gaggeessuu fi kaayyoon karoorfame milkaa'eera jechuudhaan televiziyoona Iraaniif ibsan. Inni kun ka jalqabaati. Waaqayyo yoo jedhe dhiyeenyatti immoo kan hojii ittiin jalqabamu furguggisnaa jedhaniiru. Oduun keenya kanuma. Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gabaasaalee keenya itti aanaa nutti ceenaa ammallee nu wajjiniin tura. Tibbana kana dhukkubni utaalloo fakkaatu naannawee garaagaraa Itoophiyaa keessatti faca'aa akka jiru ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksiseera. Haa ta'u malee weerarri kun gosa COVID-19 waliin wal qabatamoo waliin qabatu jedhu irratti amma ammaatti qorannoon gaggeeffamee addaan baafatee hin jiru jedhu. Dhimma kana irratti Tsahaay Daamtoo Dr. Masarat Zalaalamii wajjiniin marii taasiftee qabdi. Mee gara sanatti ceesisaa maal jedhu?
Itoophiyaatti weerarri vaayirasii koronaa dambalii afuraffaadhaan mul'achuu waliin wal qabatee guyyaadhaa guyyaatti namoota saamuda kennan keessaa hedduun isaanii vaayirasii kanaaf saaxilamoo ta'uu ragaan ministeera fayyaa ni mul'isa. Keessumaayyuu torban 3 darban keessatti kutaalee biyyattii bakka adda addaatti weerarri utaalloo yookaan qufaa fakkaatu ka'ee ture. Ammas itti fufee jira. Utaalloon kun yookaan qufaan kutaalee hawaasa garaagaraa miidhaa jiru kun gosa vaayirasii COVID-19 isa haaraa waliin hidhata qabaa jechuudhaan ministeera fayyaatti ዳይሬክተር fayyaa daa'immanii fi haadholii Dr. Masarat Zalaalem gaafadheera. እንግዲህ ጉንፋን መሰል ወረርሽኝ ተከስቷል. weerarri utaalloo yookaan qufaa fakkaatu mul'ateera. haa ta'u malee biyyoota biroo keessatti odeeffannoon isaanii akka mul'isutti gosni vaayirasii COVID-19 haaraan Omicron jedhamu mul'achuusaa qorannoodhaan ifa godhanii jiru. Yeroo ifa taasisan ammoo qorannoo irratti hundaa'uudha. Gosni vaayirasichaa maali kan jedhu adda baasaniitu kan uummataaf ifoomsan. Biyya keenyattis keessumaa Finfinnee keessatti namoonni lakkoofsaan baay'ee ta'an daa'imaa hanga namoota gurguddaatti mallattooleen dhibee utaalloo yookaan qufaa fakkaatu kanaa hedduun mul'achaa jira. Gama biraatiin qorannoon COVID-19 yeroo taasifamu lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii guyyaadhaa guyyaatti dabalaa dhufeera. Yeroo ammaa addunyaan weerara COVID-19 dambalii afuraffaadhaan rakkachaa jirti. Kanaaf Itoophiyaanis kanarraa bilisa jechuun hin danda'amu. Ammatti garuu qorannoon ifatti gosni vaayirasii Omicron jedhamu Itoophiyaa keessatti argameera jedhu qorannoodhaan mirkanaa'ee kan ba'e hin jiru. Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa fi Ministeerri Fayyaa wal ta'uudhaan qoratanii bu'aasaa yeroo isaan ifoomsan uummataaf ifa ni taasisna. Ammatti garuu Omicron Itoophiyaatti mul'ateera jechuuf qorannoon agarsiisee hin jiru jedhan Dr. Masarat. Haala amma mul'achaa jiruun lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii dachaadhaan dabalaa jira. Kan duraanirraa kan jiran Dr. Masarat talaallii ittisa COVID-19 fudhachuun barbaachisaadha jechuudhaan hubachisaniiru. Dhiyeenya kanas qajeelfama dura taa'ee tureen namoonni talaallii fudhatanii xumuran talaallii dabalataa fudhachuun dirqama rakkoo hammeenyummaa COVID-19 mul'achaa jiru hambisuuf jedhan Dr. Masarat. Hanga ammaattis marsaa jalqabaatiin lammiileen miiliyoona 10 ol ta'an talaallii fudhataniiru jechuunis eeraniiru. ከ10 ሚሊዮን በላይ ዜጎቻችን በክትባት መድረስ ችለናል. 10 ሚሊዮን ስል lammiilee keenya miiliyoona 10 ta'aniif talaallii kennuu dandeenyeera. Lammiileen miiliyoona 10 ta'an yeroo talaallii fudhataniiru jennu doozii tokko qofaa warreen fudhatan jechuudha. Kanneen talaallii jalqabaa qajeelfama taa'een guutummaan guutuutti fudhatan ammoo lakkoofsaan miiliyoona 4 fi 500 ol ta'u. Talaallii isa amma namoonni talaallii fixanii baatii 6 guutan haa fudhatan jedhameen alatti jechuudha. Kun bu'aa guddaadha akka biyya keenyaatti. Garuu baay'ina uummata qabnu waliin gahaadha kan jedhuuf ammallee kan nu hafu ta'uun ibsa. Odeeffannoo amma jiruun kan baay'ee talaallii kana fudhate jiraattota magaalaa Finfinneeti. Isaanis dhibbantaan 43 talaallii kana fudhatanii jiru. Naannolee kanneen biroo keessatti dhibbantaa 10 isaa gadis lakkoofsi agarsiisu jira. Kanaaf yeroo itti aanutti uummata keenya dhibbantaa 45 hanga 50tiif talaallii kennuufi qabna. Sababni isaas akkuma mul'achaa jiru dambalii afuraffaa keessa jirra. Shanaffaa ja'affaa jedhee itti fufuu danda'a. Kanaaf uummata weerara kanarraa ittisuudhaaf xiyyeeffannoo barbaada. Tokkoffaa fayyaa waliin wal qabatee lammaffaa immoo dinagdee biyyattiis rakkoo keessa akka hin seensisneef. Rakkoo dinagdee kanaan dura mul'achaa jirus deebi'anii dandamachiisuudhaaf talaalliin kun murteessaadha. Uummanni kana hubatee talaalamuu qaba. Sababa waraanni Itoophiyaatti mudateef qe'ee qabeenya isaaniirraa kan buqqifaman lammiileen buufata yeroo kan buqqaatonni itti qubatan keessa jiraniif akka isaan COVID-19 hin saaxilamneef ministeerri fayyaa xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira jedhan Dr. Masarat. እዛ አካባቢ ክትባቱን ተደራሽ ለማድረግ ዜጎች የኮቪድ-19 ምርመራ እንዲደረግላቸው በማድረግ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችን እንዲኖር በማድረግ ሌላው ደግሞ ውሃ ላይኖር ይችላል የውሃ አቅርቦት ናኖ ሰነት ተላሊ ከነቀቀብሲሱዳፍ አከሱማስ ቆራኖ ኮቪድ-19 ለሚሌ ከነኒፍ አከጎደሙፍ ዲኤሲ አጉጊ አፋኒፊ ፉኛኒ አከጅራቱ ጎቹ ሳኒታይዘሪን ሀርከቲን ቁልቁልፈተኒፊ ብሻን ጋሃን አከናኖ ሰነት አርገም ጎቹዳፍ mootummaan irratti hojjechaa jira. Garuu rakkoo jiru waliin wal bira qabamee yeroo laalamu haala qabatamaa lafarra jiruun qormaata guddaa fi ulfaataa ta'uu ibsuun barbaada. Sababni isaas namoota kanneeniin walirraa fagaadhaa taa'aa jechuun hin danda'amu. Sababni isaa immoo qe'ee isaaniirraa buqqifamanii haala hin mijanne keessa jiru. Kanaaf lammiilee kanneeniif filannoo jalqabaa talaallii kennuufidha. Kanaan duras wantoonni eegalaman jiru talaallii kennuu waliin wal qabatee amma immoo bakkeewwan rakkoon nageenyaa sodaachisaa hin taanetti hojiin keenya jalqabaa talaallii qaqqabsiisuudha. Keessumaa
Keessumaayyuu gosni talaallii Johnson & Johnson jedhamu doozii tokko qofaa kennama. Kanaaf naannoo buqqaatonni jiranitti isa fayyadamuudhaaf hojjechaa jirra jedhan Dr. Masarat. COVID-19 erga Itoophiyaatti mul'atee ji'oota 22 kan lakkoofse yoo ta'u hanga ammaatti lubbuu namoota 6,900 olii galaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Hordoftoota keenya qophiin keenya itti aanu qophii torbaniiti qophii fayyaati. Qophii fayyaa har'aa waa'ee dhibee sammuu irratti xiyyeeffata. Keessummaan keenya har'aa Dr. Naomi Abdurrahman jedhamu ogeettii waa'ee fayyaa fi wal'aansa dhibee sammuuti. Minisootaa keessa jiru. Jaallanneetu dhimma kanarratti haasofsiise amma gara sanatti sin dabarsa. Adde Naomi Abdurrahman deebiinuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Atis jaalannee fi sagalee Ameerikaa isin hundinuu galatoomaan afeeruu keessaniif. Egaa mariin keenyaadhaa waa'ee dhibee sammuuti. Namoonni baay'een waa'ee dhibee sammuu akka dhibee qaama sakaanii ittiin ilaalan. Dhibeen sammuu maayini achirraa jalqabna. Galatoomi jaalannee walumaa galatti dhibee sammuu jechuun dhibee emotional yookaan immoo mental health disorder jedhama afaan faranjiitti. Kana jechuun jeequmsa dhibee sammuun namni takka dhibee sammuu qabaata jedhamu.